Dukana keessatis barunaa waliyaa jedhanii eeggatu. Jaaljechuuko kanaaf warri naa jedhanii gowwaa homaan beekne. Gaaf tokko hin argu ulfina isaa guddaa kan hin tilmaamamne. Jaaljechuuko kanaaf warri naa jedhanii gowwaa homaan beekne. Gaaf tokko hin argu ulfina isaa guddaa kan hin tilmaamamne. Gaajjireen dabarsaa bara koo amma gooftaan koonaa dhufutti inni suuqa jala yaadata. Nama eege iddoo isaatiitti waan waa'ee baafneef iddoon kennu inni kun fideessaa bariitti kaanufse waaqayyoon eeggate hin darbaa. Tole nagaa caalu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamuudha fi kabajamoo obboloota koo akkam jirtu? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaa guddaa irraa hafaan qaba. Baga gooftaadhaan eeggamtanii, baga gargaaramtanii yeroo sa'aatii kana geessanii gooftaa nagaatti nu eegee nagaa keenya dachaa godhee nagaa keenya irraa hafaa godheef guddisnee baasnee galata dhiyeessina. Waaqayyotti baay'ee gammanna. Maqaan waaqayyo isa jiraata bara baraan galateeffamu. Baay'een karaa garaagaraatiin yeroo har'aa kana guyyaa har'aa kana sa'aatii kana dhabaniiru. Ani fi ati garuu jiraannee araaraa fi gaarummaa waaqayyootiin fuula isaatti argamnee warra isa eebbisan warra isa galateeffatan taaneerra. Galanni Yesuus Kiristoos ifaa ta'u. Kanaafi waaqayyotti guddisnee baasnee hin gammanna. Waaqayyoon keenya hin galateeffanna. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaa waaqayyo isa jiraata bara baraan galateeffamu. Waaqayyo keenya bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyo walii wajjin qoodannaa obboloonni karaa garaagaraa na hordoftanii yookiis immoo peejii koo hordoftanii ittuma fufnee sagalee waaqayyo isa jiraata kana walii wajjin hin dhageenya in ilaalla. Maqaa waaqayyo isa jiraata eebbifamu. Nuyi Kiristoos isaa nuuf gatii keenya fannoo irratti xumuree isa ba'aa keenya baatee bilisa nu baase sana bilisummaadhaan lallabna. Bilisummaadhaan isa waa'ee isaa odeessina. Haala lallabna miti, haala odeessina miti. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraatadha. Kiristoos isa fannifamee lallabna. Ameen. Haleluuyaa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa hiikee nutti dubbata. In amanna, in abdanna. Maqaa waaqayyo isa jiraataa haa kabajamu. Sagalee waaqayyo keessaatii walii wajjin in ilaalla jechuudha. Maqaa waaqayyo isa jiraataa bara baraan haa eebbifamu. Mootota boqonnaa tokkoffaa moototaa boqonnaa 19 irra kan jiru guutummaa isaatti walii wajjin in ilaalla. Maqaa waaqayyo isa jiraata haa kabajamu. Akkas jedha. Mata dureen koo waaqayyo nama qaba jedha. Waaqayyo nama qaba jedha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraatadha. Waaqayyo maal qaba? Nama qaba. Bara namni hin jirretti, bara dhaloonni hin jirretti, bara namni ija namaa guutu hin jirretti, bara dhaloonni waldaa keessaa yaa'anii qixxaanitti waaqayyo nama qaba. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraatadha. Kutaa kanarratti maal jedha beektuu? Boqonnaa lakkoofsa 13 irraa kan jiru kaasee nan dubbisa. Eliyaas yeroo kana dhageetti wayyaa isaa fuulatti haguuggatee gad ba'e balbala holqichaa dura in dhaabbata. Kunoo sagalee waaqayyoo Eliyaas asii maal hojjettaa jedhu in dhage. Inni immoo deebisee sabni Israa'el kakuu siif galan dhiisanii iddoo aarsaa kee diiganii raajota kees billaadhaan waan fixaniif si waaqayyo gooftaa macaateef baay'ee nan hinaafan ture. Raajota kee keessaa ana duwwatu hafe anuma iyyuu immoo ajjeesuuf in barbaadu jedhe. Eenyutu dubbataa sagalee kana? Eliyaasitu waaqayyotti dubbataa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waaqayyo immoo akkas jedheetu itti deebisaa jechuudha. Waaqayyo immoo isatti dubbate karaa dhufte irra deebi'ii gara lafa onaa isa Damasqoo keessa dhaqi. Yommuu achi geessu Hazaa'eeliin dibiitii Sooriyaa irratti isa moosisi. Akkasuma immoo Yehuu ilma Nimshaayii
dibiitii Israa'el irratti moosisi si booddeedhaan raajii akka ta'utti iddoo Abeel Mehool jedhamu iddoo Elsaayi ilma Shafaax dibi billaa Hazaa'eel jalaa baqattee isa ba'e Yehuutu ajjeesuu billaa Yehuu jalaa baqatee isa ba'e immoo Eeliyaastu ajjeese. Saba Israa'el keessaa jilba isaaniitiin jilbeeffatanii Balaa'iif kan hin sagadin afaan isaaniitiin kan isa hin dhungatin namoota 7,000 guutuu hambifadheeraa jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kutaa kanarratti maal argina beektu Eeliyaasii fi Waaqayyo yeroo isaan walii wajjin dudubbatan argina jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Guyyaa tokko namoonni waaqa tolfamaadhaaf sagadantu jiru. Waaqa tolfamaa Bahaaliif yeroo itti namoonni sagadan kana Eeliyaas kun garuu waaqa tolfamaa kanaaf waan hin sagadinii fi waaqa raajota Bahaal kanaaf waan hin sagadinii fi in ari'atame jechuudha. Elzaabeel dubartiin jedhamtu tokko namoota Waaqayyoo baay'ee fixxeetti. Namoota Waaqayyoo baay'ee fixxeetti. Maaliif sababii isaa waaqa tolfamaa sanatti hin waaqessiniif jechuudha. Kanaaf inni immoo Eeliyaas immoo akkas jedhe. Dubartiin kun namoota waaqa tolfamaa sanaaf sagadan sana immoo inni Eeliyaas namoota baay'ee fixe jechuudha. Kanaaf isheen maal goote namoota waaqa tolfamaa isaanii isheetti warra sagadan sana jala warra inni namoota ishee jala ajjeese sanaaf jetteetu maal goote gara olitti deebitanii yoo dubbifattanii argattu jechuudha. Boqonnaa 18 guutummaa isaatti yoo deebitanii dubbifattanii argattu jechuudha. Yeroo keenya afaan adeemuuf jedhee hunda isaan dubbisne jechuudha. Gaafa kana maal jetteeni Elzaabeeli yoona isin ajjeesuu baadheettiin jette. Waaqayyoolii ana ajjeesan yoona nan isin ajjeesuudhaa baadhee waaqayyooliin koo ana ajjeesanii jetteetu itti kakatteetti dhaadatte jechuudha. Gaafa kana Eeliyaas garuu baay'ee sodaate. Ani abboota koorra warra dhuman sana abboota koo sanarra hin caalu. Raajota darbanirra hin caalu. Yaa Waaqayyo maal godhii na ajjeesi jedheetu Waaqayyoon ofirratti waamee jechuudha. Maaliif baay'ee waan sodaateef jechuudha. Egaa utuma kana godhuutii Eeliyaas hin baqate jechuudha. Jalaatii hin baqate. Otoo inni baqatee jalaa baqatee muka jala otoo ciisuu otoo rabuutii. Ergama Waaqayyo tokko dhufee maalittiin jedhee maala eeroo rukutee isa kaasee nyaata isaaf laate nyaadhu jedhee ammas inni deebi'ee nyaata isaa nyaatee maal godhee deebi'ee rafee jechuudha. Gaafa inni deebi'ee rafuu ammas sagaleen gara isaa dhufee tuttuqee isa kaasee ka'ii nyaadhu garaatu si dura jira ittiin jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Egaa ergaan koo inni guddaanii achi miti waan ta'eef gara kanattas hin deebisa. Sababii kanaaf Elzaabeeli isaa waan ari'attuuf jechuudha. Elsaayin waan baay'istee waan ari'attuu fi ajjeesuu waan barbaaduu fi inni immoo raajii Waaqayyoof hinaafa mana Waaqayyootiif kan hinaafan keessaa tokkodha jechuudha. Gaafa kana maal jedhee yoo nani du'een eenyutu Waaqayyoof hinaafa mana Waaqayyootiif eenyutu hinaafa. Hinaaffaa dhugaan kun immoo eenyu keessa jira. Dhaloota silaa fixxeetti dhaloonni silaa dhumaniiru dhaloonni silaa du'aniiru eenyutu Waaqayyoof hinaafa jedheetu baay'ee hin baqachaa ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyo immoo sagalee isaa ergeetu isatti dubbatee dhokatee iddoo inni itti ba'ullee isaaf laatee jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf maal jedheen Waaqayyo maal asii goota jedheen iddoo inni dhokatee jirutti maal asii goota gaafa Waaqayyo isaan jedhutti yaa Waaqayyo sabni kee sabni Israa'elii kakuu kee waadaa isa siif galanii iddoo aarsaa kee diiganiiru raajota kees immoo billaadhaan ficcisiisaniiru dhumaniiru raajonni kee ani immoo siif baay'een hinaafa siif baay'een nan aara manni kee akka hin jigne akkasuma namoonni kan kee waaqa tolfamaadhaaf akka sagadan hin barbaadu hinaafa guddaatu na keessa jira. Kanaaf ani yoo nan du'e immoo homtuu hin jiru amma ana duwwatu hafee jedheetu
waaqayyotti dubbataa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftan. Gaafa kana waaqayyo garuu akkasittiin jedhe namoota dibitooyi iddoo garagaraatti isaan moosisittiin jedhe. Haaleluyyaa galanni Yesuusiif haa ta'u. Karaa dhufte lafa onaa sanatti deebi'i jedheen dhaqiitu Damasqootti Hazaa'eeliin dibittiin jedhe. Sooriyaa irratti isa moosisittiin jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftan. Akkasuma immoo Yeehuu ilma Nishaayi dibiti Israa'el irratti isa moosisittiin jedhe. Abeel Mehoolaa jedhamu immoo Elsaayi ilma Shafaxaa dibii billaa Ezaa'el jalaa baqatee isa Yehuutu ajjeesaa billaa Yehuu jalaa baqate isa immoo Elsaatu ajjeesa. Saba Israa'el keessaa jilba isaaniitiin jilbeeffatanii Ba'aaliif kan hin sagadin, afaan isaaniitiinis kan hin dhungatin raajota meeqan qaba? Namoota meeqan qaba jedheeni? Namoota 7,000 qaba jedhee. Hambifatee dhoksaadha kan qabu waaqayyo baay'ee qabachuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi ani raajota 7,000 qaba. Ani raajota takkaayyuu waaqa tolfamaa sanaafis sagadin maalan qaba? Baay'een qaba. Nama 7,000 qaba. Kanaaf yaadda inni ittiin jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Yeroo waaqayyo nama hin qabu jennee waan baay'eetti dhiphannu keessatti waaqayyo nama qaba. Yeroo har'aa kanatti waldaa kiristaanaa keessaa namoonni baay'een karaa garagaraatiin gadi ba'aniiru. Utuma waldaa keessa jiranuu kaan of tuulummaadhaan waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii yaada waaqayyo keessaa ba'aniiru. Baay'een immoo beekamtii argachuudhaan karaa garagaraa mana waaqayyo keessaa badaniiru. Yaa ta'u garuu waaqayyo ammayyuu nama qaba. Waaqayyo ammayyuu nama qaba. Dhoksaadha iddoo namni hin beekne, iddoo iji namaa hin argineeti waaqayyo nama danuu qaba. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi waaqayyo nama hin qabu hin jennu. Maaliifi waaqayyo nama qaba. Kan iji namaa hin argine, kan iji namootaa kuni intaa, kuni ija guutaa, kuni ulaagaa guutaa, kuni lallabuuf hin ta'a, kuni faarfachuuf hin ta'a, kuni geggeessuuf hin ta'a jedhee iji namootaa kan irra hin jirre waaqayyo dhoksaadha dhaloota baay'ee qaba. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaafi waaqayyo maal jedhaanii ani nama baay'een qabaattiin jedhe. Nama meeqa? Nama 7,000. Isayyuu waaqa Ba'aaliin kana kan takkaa afaan isaaniitiin hin dhungatin, takkaa kan jilbi isaanii isaaf hin jilbeeffatin, warra takkaa iji namaa hin argine ani nama 7,000 qabadhe. Eeliyaas garuu maal jedhee? Yaa waaqayyo raajonni kees dhumaniiru ana duwwatu hafeedha. Iddoon aarsaan kees diigameera. Ani immoo siif baay'ee waan ani naafuuf nan baqachaa jiraadha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi waaqayyo nama danuu qaba. Harrayyuu waaqayyo nama baay'ee qaba. Isa aniifsi fuula miidiyaa kanarraa iyyaa oollu miti. Warra hin hubatiin warra xobbee akka keenyaa kanayyuu miti. Waaqayyo dhoksaatti bilcheessee, dhoksaatti leenjisee, dhoksaatti guddisee, dhoksaatti dibee kan jiru. Fuula miidiyaa arganii kan hin beekne. Iddoo iji namaa hin argine kan jiran har'a waaqayyo nama 60 qaba. Waaqayyo nama lakkoofsa isaanii gararraa lakkoofsan hin beekamne danuu qaba. Iddoo dhoksaatii waaqayyo har'ayyuu nama baay'ee qaba. Garuu waan waaqayyo nama qabu nutti hin fakkaatu. Yoo ati waaqayyoof ergamuu baatte, yoo ati waaqayyoon tajaajiluu baatte, yoo ati waaqayyoon garaa ciibsuu baatte, yoo waaqayyo nama baay'ee qaba. Kan isa tajaajilan, kan dhoksaatti isaaf jiraatan, kan jireenyi isaanii Kiristoosiin calaqqisiisu waaqayyo danuu qaba. Yoon ani waaqayyoon garaa ciibsuu baadheyyuu, yoon iddoo waaqayyo jedhetti argamuu baadheyyuu, yoo waaqayyoof ta'uu baadheyyuu, waaqayyo warra na caccaalan, warra dachaa meeqanii, takkaa waaqayyoon gaddisiisanii kan hin beekne, takkaa waaqa tolfamaa kan hin waaqessine, takkaa cubbutti kan hin kufne, waaqayyo nama danuu qabaachuu danda'a.
garuu gaafa ilaallu ana malee waaqayyo nama hin qabu yeroo itti jennu jira. Yookiis immoo waldaa keessaa gaafa nama dhabanii gaafa iddoo garaagaraatii fuula waaqayyoo duratti gaafa ilaalanii waldaa kiristaanaa keessa ilaalanii iddoo aarsarra ilaalanii namni kun ulaagaa hin guutaa saba kana geggeessuu hin danda'a saba kana dura ba'uu hin danda'a saba kana tajaajiluu hin danda'a dhaloota kana barsiisuu gorsuu hin danda'a jedhanii ilaalanii gaafa ijji namaa omaarra bu'uu dadhabdee waan hunduma ilaalanii duwwaa namatti fakkaatu. Waan homtuu hin jirre fakkaatee gaafa ijji namaa ilaalee barbaadee dhabu waaqayyo garuu nama qaba. Obboloota koo waaqayyoo ijji waaqayyoo iddoo namni hin argine arga. Suuqa dhoksaatti waaqayyo warra dadhaboota warra waa hin baasne leenjisee guddisee barsiisee dibee isaan baasa. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Waaqayyo nama qaba. Haaleluuyaa. Waaqayyo nama qaba. Ammayyuu waaqayyo nama qaba. Isa dibee dhoksaatti guddise, isa dhoksaatti bilcheessee hubachiisee baase. Warra aannan barbaadanii miti warra lafee caccabsanii nyaatan waaqayyo nama baay'ee qaba harrayyuu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi harrayyuu waaqayyo nama baay'ee qaba. Waan nama hin qabne waldaa kiristaanatii yoo nama dhabneyyuu nama gaggeessaa gahaa tokko nama dhaloota ifatee gorsee deebisu baay'ee yoo dhabneyyuu isa iddoo iji keenya ilaalu iji waaqayyoon ilaalu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi waaqayyo nama qaba. Waaqayyo nama qaba. Nama keessaayyuu nama isaaf ta'u. Waaqayyo nama isaaf ta'u qaba. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Jalloota keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Cubbamoota keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Warra isa ari'atan keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Gaafa tokko Daawitiin dibuudhaaf gaafa Saamu'eel gara mana Esaayii dhaqu akkas jedhe abbaan Daawit. Isa sanas fidanii isa kanas fidanii fuula Saamu'eelitti gaafa dhiyeessanii waaqayyo garuu Saamu'eel immoo isa tokko ilaalee ta'u inni kun gaadha waan hundumaan in taalaata jedhee gaafa waaqayyotti dhiyeessu waaqayyo garuu ati humna isaa hojjaa isaa dheerina isaa ilaaltetu isa tilmaamtee ani garuu yaanni koo isarra hin jirudha. Haaleluuyaa. Namoota baay'ee ala isaanii ilaallee namni kun hin ta'a, namni kun akkasii, namni kun waaqayyoon garaa ceebsuu danda'a, namni kun waaqayyoo hojjechuu danda'a, namni kun sabaaf bakka bu'uu danda'a, namni kun dhalootaaf bakka bu'uu danda'a, namni kun mootii ta'uu danda'a jennee namoota baay'ee ija keenyan ilaallee yaada garaa keenyatiin immoo isaan tilmaamnu iddoo guddaatti isaan eegnu waaqayyoo yaada irraa hin qabu ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Namoota gurguddoota jennee ija keenya irra kaawwannu sabaaf hin ta'a, biyyaaf hin ta'a, maatiif hin ta'a, dhalootaaf hin ta'a jennee ija keenya kan irra kaawwannee muudaa oollu baay'ee waaqayyo yaada irraa qabaachuu dhiisuu danda'a. Iji waaqayyoo warra gataman warra gadi barbaada. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Iji waaqayyoo waan har'aa irra miti kan inni jiru. Iji waaqayyoo waan bakkeedhaan mul'atu miti kan iji isaa ilaalu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi waaqayyoo iji waaqayyooti iddoo iji namaa ilaalu miti kan inni jiru. Iddoo iji namaa ilaalu iddoo iji namaa beeku miti waaqayyo kan inni ilaalu. Gubbaa namaa, uffata namaa, dheerina namaa, hojjaa namaa, akkaataa dubbannaa namaa, ogummaa isa foonii, dandeettii isa foonii miti waaqayyo kan inni tilmaamu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi meenan dubbisa kutaa kana keessaati akkana jedha. Tokkoffaa Saamu'eel isa duraa jechuudha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 6 kaasee nan dubbisa akkana jedha. Boqonnaa lakkoofsa 3 irra kan jiru akkana jedhamee nan dubbisa lakkoofsa 3 irra kan jiru keessaatiin dubbisa malee sa'aatiin keenya baay'ee nu jalaa deema jechuudha. Yesuus bara baraan gooftadha. Haaleluuyaa. Eesee gara aarsaa isaa dhiyeessuu dhaqxu sanatti waami ani waan ati gochuun siif ta'u sitti nan hima. Namicha ani dibi siin jedhu anaaf dibi jedhee Saamu'eel wanta waaqayyo jedhee gochuudhaaf Beetleemii hin dhufe. Jaarsolii Beetleem hin naqe. Jaarsoliin mandarichaas hollachaa isa simachuudhaaf dhaqanii naguma dhuftee jedhanii isa hin gaafatan. Saamu'eel deebisee eeyyee naguma anoo waaqayyoofan aarsaa dhiyeessuuf dhufe isinis of qulleessaa ana duukaa
ana duukaa gara aarsaa sanaa koottaa jedhee. Kana booddee immoo Esee fi ilmaan isaa qulleessee gara aarsaa sanaatti isaan hin waame. Esee fi ilmaan isaa dhufanii yeroo ol galanitti Saamu'eel isaan keessaa Eliyaabin ilaalee dhugumaan inni Waaqayyoof dibamuu kunoo fuula isaa dura in ijaaja jedhee in yaade. Waaqayyo garuu Saamu'eeliin ani waanan isa tuffadheef bifa isaa fi dheerina hojjaa isaatii hin ilaalin. Ani akka namni ilaalutti hin ilaalu. Namni fuula ilaalaa, ani Waaqayyo garuu garaan ilaalaa jedhe. Isee isa booddeedhaan Abiinaadaabin waamee fuula Saamu'eel dura akka inni darbu in godhe. Saamu'eel immoo Waaqayyo isaa kanas hin fo'anne jedheen. Isee ammas immoo Shamaahii fuula isaa dura akka darbu in godhe. Saamu'eel immoo Waaqayyo isa kanas hin fo'anne jedhe. Akkasitti Isee ilmaan isaa keessaa 7 fuula Saamu'eel dura akka darban in godhe. Saamu'eel garuu Waaqayyo isaan kana hin fo'anne ittiin jedhe. Itti fufees ilmaan kee isaanuma kana duwwaadhaa jedhee Iseen gaafate. Innis deebisee fi inni quxisuun hafeera. Inni hoolaa tiksa jedhe. Saamu'eel immoo hamma inni dhufutti nuyi homaa gochuu waan hin dandeenyeef nama itti ergiiti nuuf fichisiisi jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Dhiifama dheeresseen dubbise waan ta'eef naaf galchaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Argitanii hojii Waaqayyo taraatti jijjiire nama 7 amma fidee fuula Saamu'eel dhaabutti abbaan Daawit nama fidaa ture jechuudha. Inni kan bifa qabanii, kan ejjeta tolanii, kan dhaabii bareedanii, kan qomatii qabanii, kan uffannaa tolanii, kan dubbannaa tolanii warra bakkeedhaan mul'atan kana filaa oolee barbaadaa oolee jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Ijji Waaqayyoo garuu yaada namaa qoree bira ga'uu danda'a. Ijji Waaqayyoo garuu isa keessaa fi isa alaa wal faana ilaala malee isa gubbaa duwwaa ilaala miti. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maal jedhee amma kanuma duwwaa qabdaa reedheen. Ijoolleen isaanuma kana duwwaadhaa reedheen. Inni tokko hafeera. Inni quxisuun tokko hafeera. Inni immoo hoolaa tiksaa jedhe. Dhaqii sanuuf waamsisi malee amma inni dhufutti homaa gochuuti hin dandeenyutti jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waaqayyo nama qaba dhoksaadha. Isa ijji namaa ilaalu miti. Isa yaanni namaa ilaalu miti. Isa namni tilmaamu miti. Isa bakkeen uffatee bareedu miti. Isa hojjaa qabu miti. Isa bakkeedhaan mul'atu miti. Waaqayyo kan inni ilaalu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftan. Kana irratti Saamu'eel qodaa gaanfa dhadhaa ejersaa lakkoofsa 12 irraa kaaseen dubbisa 13 irraan kaasee kanaafis inni nama itti ergee isa in fichisiise. Inni diimaa nama ija isaa miidhagu nama dhaabbii tolus ture. Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin inni kunoo isa kanaati kai isa dibi jedheen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni maalidha? Inni isa kanadha. Inni Waaqayyo barbaadu. Inni dhoksaatti Waaqayyo guddise. Inni lafa tikaatti Waaqayyo guddise. Isa kana inni Waaqayyo dhimmarraa qabu. Inni Waaqayyo barbaadu. Isa namoonni dudduubatti hambisan. Isa dudduubatti hafe sanadha inni Waaqayyo barbaadu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf isa kana dibeedhee Waaqayyo. Ijji namaa sirra darbe ta'a. Namoonni dudduubatti si dabarsanii carraa kee dudduubatti hafe barumsaaf baatee dudduuba deemte Waaqayyo jedhee jennaan duubaaf fudanii duratti si dabarsanii si muudu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waldaa duubatti si hambise. Hojii duubatti si hambise. Carraan kee immoo dudduuba si dhaabe taanan Waaqayyo immoo ija sirraa godhateera taanan Waaqayyo dhimma sirraa qaba taananii suma nama dhimma hin baasne, suma namni hin ta'a, hin danda'a, hin beeka, hin beekti jedhee hin yaadne duubaa fidee dura si kaa'uu danda'a. Kanaaf yaadni Waaqayyoo yaada namaatirraa gargari. Yaadni Waaqayyoo yaada beektotaatirraa gargari. Ogummaa ogeessotaa
hubannaa hubattootaa lafatti gaddabaleedha miti sagalee waaqayyo Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi Daawit nama xiqqoo mucaa qoxisuu mucaa ganaa oolaa tiksitu daa'ima hoggaa meeqa ijoollee xiqqoo keessaa waaqayyo filate isa dhuma isa carraa dhuma haleluuyaa. Kanaafi waaqayyo dhimmarraa qaba taananii waaqayyo hin barbaada taananii waaqayyo dhoksaatti guddifate taananii namni dudduubatti dhiibee dudduubatti hambisuun jiru. Namni dudduubatti dhiibee dudduubatti hambisuun jiru. Waaqayyo dhimmarraa qaba waan ta'eef, waaqayyo hin barbaada waan ta'eef, waaqayyo ijarra godhateera waan ta'eef dudduubatti hin hambisu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Guyyaa tokko Phaawulos utuma waaqayyoon ari'atu namoota mana hidhaatti dabarsiisee utuu kennu, namoota dabarsee du'atti osoo kennisiisu Saa'oliin ta'ee otoo jiru waaqayyo guyyaa tokko gooftaa Yesuus itti dhufe. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos cubbamoota keessaa warra isa ari'atan keessaayyuu nama qaba. Warra waldaa kiristaanaa diigan keessaayyuu waaqayyo deebisee waldaatti ni ijaarsisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Warra mana waaqayyo xureessan keessaa warra mana waaqayyo diigan keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Warra ijji namaa irra hin jirre keessaa waaqayyo nama qaba. Phaawulos maal godhe? Utoo Phaawulos Yesuusin ari'atu waldaa kiristaanaa diigsisu dhaloota du'atti dabarsee mana hidhaatti dabarsee utoo kennisiisu itti dhufe guyyaa tokko Damasqotti. Gaafa Yesuusitti dhufu Phaawulos in rifate. Inni ati eenyudhaa jedheen balaqqeessee itti argame. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Ani Yesuus isa ati ari'attu sanatti hin jedhe. Haleluuyaa. Isa ati maal gootu? Isa ati ari'attu sanadha. Phaawulos erga sanaa erga waamame erga gara Kiristoositti dhufe dhaloota baay'ee buufate waldaa kiristaanaa ijaare. Yesuusiif of kennee Yesuusiif duwwaa jiraatee darbe. Kanaaf waaqayyo nama qaba. Waaqayyo cubbamoota keessaayyuu nama qaba. Warra gataman keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Warra dhimma hin baasne keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Kanaaf waaqayyo nama qaba. Anaaf si keessaas nama qaba. Nama dadhabaa waa hin baasne keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Nama cubbamaa keessaayyuu waaqayyo nama qaba. Warra gataman keessaa warra dudduuba jiran keessaa lafa ijji namaa hin argine waaqayyo nama qaba. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Galanni waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyo bara baraan haa kabajamu. Ulfinni hundumtuu Yesuusiif haa ta'u. Eebbifama. Yaani waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nama qaba. Atis nama waaqayyoof ta'u ta'i. Waaqayyo nama qaba. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Eebbifamaa. Shaaloom. YouTube chaanalii koo subscribe gochuudhanii maatii naaf ta'aadha. Share gochuudhaan hiriyoota keessan obboloota keessan qaqqabsiisaa. Like comment gochuudhaan immoo na jajjabeessadha. Yaani waaqayyo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Sinan jaalladha. Shaaloom. Turtii gaarii.